dhiira kofiitii wal gaxxamti malee ganda keessa deemtee daa'imaa fi dubartiitti hin roorristu. Daa'imaa fi dubartiitti hin roorristu dhiira jechuun kabee kun akkas. Waan addaa as baastan daa'ima roorrisuu fi dubartiitti roorrisuu gandarra deemtanii. Wama addaas as bahe. Baleeyyan gochi kanaa kun gocha badaadha. Gocha fokkotaadha. Irraa of kabaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota kiyya. Shamaa harka fuunee hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin biraa ga'u isin jechaatii deebinee dhufnee jirra. Har'a gartee waan addaatiin qabadhee isin dhufe na wajjin turtii gaarii isin jenna. Maal qabattee nu dhufte jechuun keessaa hin oolamu. Dhihoo tana agartee obboleessi keenya ibsaa agartee hedduullee itti aaree ittillee gartee daddarbaallee dubbadhee ture. Gocha agartee inni godhame sanillee hedduu agartee gocha bareeda jedheellee dubbadhee ture. Maalirraa kan ka'e hundayyuu kanarratti dhiisi bootaa ijoolleen jirtu hunda takka takkaan beeku. Tamam. Eeggannoo jabeessi garuu mumkin namni achi keessa jiraachuu danda'a. Wanni tokko hin jiru. Wanni tokko hin jiru. Jiraatillee yoo qaba jiraate. Isii malee wanni tokko hin jiru. Wallah. Anarratti dhiisi ijoollee bootaa biraatitti darba. Ijoollee achitti niini. Bootaa biraatitti darba. Bootaa miidhaan anas beeku. Yalla. Ila wanti kun hin jiru. Waan kana eeggannoo jabeessitee eeggannoo jabeessitee gochuu qabdu. Sodaatiin kan wanni tokko hin jiru gachaa sun harka jira. Sodaa miti. Nagasitti maa sodaa miti. Kana ati uf sodaattu malee waan tokko sodaattu malee. Beena takkatti jira maal? Hanga fedhe. Dhiira miti. Dhiira ta'uu. Ila waan tokko siin. Dhiira taate kaatetuma gidaara kanatti dhaabanii dhaabbattu. Uf eeggannoo gochuu qabdu. Waan dalagdu irratti. Abdii fi maammee gartee jecha isaanirra dhaabbatanii hojjetanii fi waan isaanirra dhaabbatanii hojjetan irra dhaabbadhee agartee waan ibsaan badii qabu natti fakkaateen dubbadhee ture. Edaan mujirimoonni asuma jirti. Maammee fi abdii keessaa kiyyaa abdii jedhanii kan. Edaa jarri tuni mujirima kanuma addaati. Aboo obboleessa kiyya ibsaa dhiifama naa godhe. Maaluma gochuudha ijoolleen tun. Maammee fi abdiin keessaa abdiin maaluma gochuu ijoollee cinqa. Tanumaan na gubaa jiran. Dubartii fi ijoollee cinquun dhiirummaadha. Hiriyaa akka ofiidhaatiin wal loluun, hiriyaa akka ofiitiin cinquun, hiriyaa akka ofiitiin hidhuun, hiriyaa akka ofiitiin tumuun dhiirummaadha. Garuu dubartii roorrisuun, daa'imatti roorrisuun, mana dhaqaniitiin dubartii irratti dhiichisuun jagnummaa miti. Kun jagnummaa miti obboleessa kiyya. Jaalattu jibbitu. Dura agartee isin tobba haqaati si'eetiin agartee isiniif dubbachaa ture. Edaa isin gantuu caaltu. Inshaallah ganaa wal nyaachuu teessan isinummaan atumaa fi maameenoo ganaa wal nyaachuu teessan maaliif hojjettan haqa irratti hojjechaa jirtan haqa irratti falmachaa jirtan haqa keessan irratti ofirraa dubbachaa jirtan haqa keessan irratti dhiira ofirraa lolaa jirtan edaa isin karaa malee deemtaniitiin nama miidhaa jirtan edaa isin agartee nama laafaa laaltaniitiin miidhaa jirtan daa'imaa fi dubartiirra deemtaniitiin gandarra deemtanii daa'imaa fi dubartii roorristanii osoo jettan jettanii daa'imaa fi dubartii cinquun seera kamtu isin hayyama. Jaarsaa walloluu miti, hiriyaa walloluu miti, waan feete walloli. Daa'imaa fi dubartii roorrisuu maaltu fide? Dhiirummaadha kun. Kun durii dhiirummaa miti kun. Dhiirummaan hiriyaa ofii lolan, saahiba ofii lolan, dhiira akka ofii lolan. Dubartii dhaqanii agartee dubartii fi daa'ima harkisnee baasnaa yookaan dubartii fi daa'ima dirqineetiin himsiifnaa jechuun dhiirummaa miti. Dhiirummaa miti. Gochi isin dalagda sun abdii gochi isin dalagda sun dhiirummaa miti gocha dhiirummaa miti. Ani agartee dura isin tobba haqaa seetiin dubbachaa ture dhiifama naa godhe obboleessa kiyya ibsaadha. Kanaafuu abbaan rakkoo qabu maammee fi abdiidha. Inshaallah isinuu ganaa wal nyaachuu teessan na agarta yoo isin wal hin nyaanne kalas maaliif hojjettan haqa irratti hojjetaa jirtan haqa malee hojjetaa jirtan haqni daa'imaatii fi haqni dubartiitu isin wal nyaachisu ta'a ni agartan jechuudha. Maal jette naan jedha ani abbaa haqaa sissee ture isin haqa dhiisii garee maafiyaa taatanii as baatan garee maafiyaa keessaa ta'addaa taatanii as baatan nama nyaatti malaa nyaatti abbaa irree
abbaa humnaa taatanii as baatan kun dhiirummaa miti. Kuni dhiirummaa miti. Dhiira jechuun dhiira akka ofirraa dhawarti, hiriyaa akka ofirraa dhawarti, dhiira akka ofiitiin wal gaxxamti malee ganda keessa deemtee daa'imaa fi dubartiitti hin roorristu. Daa'imaa fi dubartiitti hin roorristu dhiirri. Dhiira jechuun kabiyya kun akkas. Waan addaa as baastan daa'ima roorrisuu fi dubartiitti roorrisuu gandarra deemtanii. Wama addaas as bahe. Boleeyyan gochi kanaa kun gocha badaadha. Gocha fokkotaadha. Irraa of kabaja. Haya. دافي سيدي جولة نازل انتقال أنا من أقله مبارك زينة مبارك يلا انتو بدنات يلم بقى فين مبارك يلم ها في الليل عملتيه وفي الليل عملتيه ها أنا الفرح بس أنت تزعل بيا الفرح بكن إلا الفرح بس أنت ياسك بيين الفرح مزارم نجي عدي بالك هذا دابك دايما انقبضت أكلت دائما ofii keessanii waan feetan warraa qabaattan waan feetan wal tumuu dandeessan wal hidhuu dandeessan wal humna keessa wal ilaalachuu dandeessan garuu karaa dubartiitii fi daa'imatti roorrisuudha dhaaba ka dubartiitii fi daa'imaadhaa tun hin taatu tun gocha seeraan alaati gocha ilma dhiiraa irratti hin eeggamne jechuudha. Mucaan xiqqaa sun akkasii si gaffa'ee osoo qabattee dhaatte hin dhoowta dhiirummaadhamu. Daa'ima haadha jala ciinquun haadha wajjin daa'ima ciinquun dhiirummaa isa kami. Dhiirri dhijjiya sagal hin dhalatte hiriyama akka ofirraa dhoowwarte dadhabdu ni tumamti rakkoo hin qabu. Dadhabdu ni hidhamti rakkoo hin qabu. Dandeessu ofirraa hiti dandeessu hin tumte jechuudha. Hagasuma ilmi dhiiraadha. Kanaa achi daa'imaa fi dubartii mana keessa deemanii itti roorrisuun ciinquun itti dhaadachuun daa'imarra dhaabbatanii dhiyeekkamuun dubartiirra dhaabbatanii dhiyeekkamuun dhiirummaa miti kun dhiirummaa miti tasuma dhiira taatu hiriyama akka keetii agartee warrootuma agartee wal naannesaa artanii kana kanumarratti of laalladha. Abbaa haqaa sisseeya ture haqa dhiisiisin binnee takka hin qabdan haqa dhiisin tana hin qabdan garee maafiyaati isin garee maafiyaa garee addaa nama nyaattiidha isin daa'imaa fi dubartii roorristan hiriyaa argattanii daa'imaa fi dubartii roorrisuun hiriyaadha hiriyaa keessanii daa'imaa fi dubartii roorrisuun hiriyaa keessanii miti tahuus hin qabu gochuus hin qabdan gochi kana seera ala gocha agartee safuuti kun safuu cabsitan hiriyaa akka keessanii agartee yoo walit dhaadattan yoo agartee rakka walirraa qabaattan waan feetan walirraa qabaadhaa hiriyaa akka keetii loli ofirraa lolame jechuu dandeessuun loltaa dadhabduun lolamta hagasuma garuu karaa dubartiitii fi daa'imatan I don't know daa'ima fi dubartii roorrisuun tasuma sirraan eeggamu tasuma hin danda'amullee lamata waan akkanaatti hin deebihina lamata waan akkanaatti hin deebihina itti dabalee immoo daa'ima kinoo kaa agartee Itoophiyaatti daa'ima waggaa 7 gudeedamte daa'ima waggaa 7 gudeedamte daa'ima tana agartanii daa'ima waggaa 7 gudeedamte tana Itoophiyaatti atis asitti dhuftee daa'imatti roorrista sunis achitti daa'ima roorrisa karaa daa'imaa kana naanna'ina buleeyyan karaa daa'ima roorrisuu kana hin naanna'ina karaa daa'imaa fi dubartii roorrisuu kana tasuma ni dogongorta waan akkanaan gocha seera alaati kun gocha namarra ilma dhiirarraa hin eeggamne gocha agartee nama areeda baasee jiru nama guddaarraa hin eeggamu wanni kanaa tasuma daa'ima roorrisuun tasuma nurraa hin eeggamu daa'imtittiin tun daa'ima waggaa 7 ilma dhiiraa umrii 30 naannoo umrii 30tiin dafaramte du'ote jechuudha. Isinii galee biyya Itoophiyaa keessatti sila biyyattii seera qabaatte akkasiisan ni ajjeesan waggaa 25 hidhaniitiin gabbaasuu dhiise hidhamee ciisamee ciisee nyaata maal rakkate gaafa agartee kalaas jireenya irraa hadhaa'e waa balleesseeti mana hidhaa seenaa akka danda'e ciisee nyaatee gaaf kaan gabbaa rakkoo hin qabu. Akkanaa silaa gabbaasaniiti hawaasa guutuu walitti qabaniiti fannisanii akkasitti ilaala. Lubbuutti mi'eessanii ajjeesa silaa murtii silaa ana ta'e ka akkasiisan ka daa'ima akkasitti daa'ima waggaa 7 daffaree daa'ima waggaa 7tti taphatee duraa fi duubaan itti taphatee ashawaa afaanitti qaqqaqee sanuu immoo gartee waan godhe ka'ee ittiin ableedhaan qaama guutuu ciree akkasii ajjeessan
fakkeeffannaadhaaf ka akkasiidhaa silaa osoo na ta'e guyyuu raawwamarraa mura 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 lubbuu isaa itti mi'eesseetiin akkasitti akiratti uummata dura baasee ajjeessa kanaan ka gartee dalagduun daa'ima lama ajjeeste Finfinnee keessatti gochoonni kanaa kun gochoonni suukanneessaan kun kan nama guddaarraa qabee ilaa daa'imaatti Itoophiyaa keessatti seera mana hidhaa seenanii haga hidhamanii bahuudhaan namni waa takka balleessuu sodaatu. Waa takka balleessuu sodaatu. Seerri Itoophiyaa sun seera namni nama ajjeese ajjeesamuu qaba. Namni gocha hin taane gocha suukanneessaa akkana kana godhe du'u qaba. Murtiidha. Biyyoota musliimaa keessatti gocha murtiin akkanaa kun du'uudha. Itoophiyaan sirni shiitaa sirna gartee gaaf duraadhaa sirna Yahudaan lafa gadhaabe. Eessaahi waan akkanaa murteessa. Kan nama ajjeese haga hidhamee ni baha. Kan agartee gocha akkanaata hojjete gartee haga taa'ee ni baha. Gocha gartee Yahudaan gadhaabde eessaahi gochi akkasii sun murtaa'e. Kan nama ajjeese eessaa ajjeesamu. Gocha akkanaa suukanneessaan hojjete eessaa ajjeesamu. Hin ajjeesamu jechuudha. Kanaafuu silaa murtiin nama akkanaa kana ajjeesamuu qaba. Du'a murtiin isaa du'a. Akkasi. Du'uu qaba namni kanaa kun. Ammas du'uu qaba namni kanaa kun. Du'uu qaba jedhaati hunduu bakka jirtan sagalee ta'a haa du'u. Du'uu qaba inni kanaa kun hawaasa dura gabbahee ajjeesamuu qaba. Hidhamee mana hidhaa taa'ee qallabamuu qabu. Tasuma ajjeesee daa'ima ajjeesee du'uu qaba innis. Gocha hin taane hojjetee sanuu ajjeesee gocha hin taane dalagee gocha safuun taane dalagee daa'ima ilmoo isaa irratti dalagee namni kanaa kun du'uu qaba. Murtiin isaa murtii du'aati. Biyyattiin osoo seera qabaatte biyya dhugaadhaan agartee haqa uummataa gabbaas kan baasu taate du'uu qaba. Murtiin isaa murtii du'aati. Akkasi. Kanaafuu isin dheeressee hordoftootaa fi daawwattoota kiyya. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Nagaan naa tura.